Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa kaasee Abbaay TV irraa kan isiniif dhiyaatu qophii keenya keessummaa sansaaqaati. Akkam ture torbeen keessan haala gaariitiin dabarsitanii. Gaa torbeen kunis torbee milkii torbee nagaa isiniif haa ta'u jechaa qophii keenya keessummaa sansaaqaa amma Abbaay TV irraa amma isinii darbuu jalqaba. Gaa akkuma beekamu keessummoota hedduu isiniif dhiyeessaa jirra. Maarree har'as immoo keessummaa addaa qabna. Keessummaan kun gaafa argitanii baay'ee jaallattu. Ogummaa kamiin akka isa waamuun beeku. Weellisaadha, walaleessaadha, yadaleessaadha. Walaloo bareessuu qofaatu hin ta'in muuziqaa hedduus daayirektiin godha. Kana qofaas miti kan immoo isaa adda godhu meeshaa muuziqaas hin taphata. Ofiisaas hin qindeessaa kan weellistoota adda addaas hin qindeessa. Kanaaf ogummaa hedduu qaba. Anis baay'ee jaalladha, anis baay'ee jaallattu. Weellisaa fi qindeessaa muuziqaa abbaa ogummaa hedduu kan ta'e. Weellisaa waamuu arf eenyudhame sinis daawwadhaa. Weellisaa Firaan Suleekin Firaan Baddeessa. Akkam nagaa bagana ganneeta nagaa. Jenneere ogummaa baay'ee qabaachaa jiru kun ogummaa meeshaa isa tokko qabatee dhufee. Firaan akkami nagaa bagana ganneetan. Maani Firaadhaan koona dhibaa. Sanuma jijjiiramni jiru namatti tolu. Dulloo inni. Maani citiinsa? Citiinsa nageenya. Nageenya miti? Nageenya. Bagana gaanufte? Bagana ganneetan. Akkam hojiin? Hojiin bareeda tattaafachaatuma jira waan jiru. Dhugaa baay'ee namatti tolu. Namoonni baay'ee immoo hiriyoonni keessi nu gaafadhudha. Weelluus waa'ee muuziqaa kana jalqabee baroota 90 sana keessattidha. Stiil garuu ammas Firaan sanumadha. Maaluma nyaatamee warra kaaniifis. Citiinsaadhaan muuziqaa ofiifuu ijoollummaan hin jalqabe. Otoon eega muuziqaa keessa nama waggaa 17 ta'ee otoo jiru. Garuu daa'imataati jalqabe. Daa'imatatiin jalqabe. Citiinsaa sanuma. Citiinsaa kan dursee jalqabe malee akkuma nama kubbaa miilaa biyya keenya irra hin jennu. Akkasiin. Waaw. Harugaa si arguutu baay'ee gammadeera. Anilleen isin wal qunnamuu qiyyatti gammachuu guddaan qabaa naaf yeroo keessaniif akkasumatti. Galatoomeetis sigaa yeroo baay'ee hin qabdu beennaa. Ulfaadhu kabaja. Yeroo keessanirraa immoo aarsaa gootee keessummaa sansaaqaa ta'uu keessa akkuma Abbaay TV'ttis qophii keessummaa sansaaqaatti baay'ee si galateeffadha. Uumamte abshir rakkoo hin qabu. Tole walumatti qabdee wal faana kaata qabudha. Abshir abshir. Yeroo baay'ee gadda yeroo tekkis baay'ee taasisaan ture. Firaaniin wanta adda isa godhu muuziqaas kan jalqabe yeroo baay'ee baroota 90 sana keessatti jalqabe. Garuu amma yoonaatti jijjiirama hin qabu. Maaluma nyaata akkamidha laayif istaayiliin isaa nuufis hin barbaanna gateedhaniif mee maal citiinsa? Citiinsaa yaa'u ani ijoollummaan hin jalqabe muuziqaa. Baroota ani 96 otoon barataa ta'ee jiruutiin jalqabe. Kaniin gara ummatatti gabbee immoo bara 2001 irratti sanduran jalqabe jechuun kiyya ijoollummaan hin jalqabe areedaa hin baafne gaafa san jechuudha. Kilippii kiyya kan jalqabaa yoo kalaaltu taate caayaa jaalala haalaan hin ijoolleedha san irratti. Iccitiin isaa ijoollummaan itti seenee maaliif dulloomuu dhabeen hin taatu ijoollummaadhaan itti seenee. Kan namatti tolu dursitee galte. Ogummaa jaalatutti. Durseetiin galee malee iccitiin biraata kan jiru. Malee akka warra kubbaa miilaa 25tti jalqabanii. Akkasii. 42tti dhaabu. Akkasii miti. Akkasii miti jechuudha. Anis si beeka gatti ta'ee fi kunoo gaafiin keessan deebi'eeraa gurbaan keenya ammas leenca keenya dargaggeessaa dursee ma jalqabe malee isaan nama lakkaa'u ati hojii kee jedhu. Likaan immoo kan Firaaniin adda nama godhu yeroo baay'ee kilippii kennan ilaala gatti ta'ee fi. Uffannaan ati uffattu addadha. Anta takka achumatti warshaa wayii qabaa biyya alaatti immoo garuma Direedawaatti immoo warshaa mataa isaatti qabaa addadha. Addadha nama biraarrattis hin arginu. Akkam ispoonsara biyya keessaa immoo biyya alaatti qabdaa maayini citiinsa. Kun jalqabuma irrattu aartiidhaan alatti otooniin gara aartii hin seeninu pirootokola eeggachuu haalaan hin fadhaani. Akkasumatti immoo as deebi'ee aartistiin tokko pirootokola isaa eeggachuun dirqama. Of darbee yoo deemu imeeji namaatiif gaarii hin dhufu.
akkasumatti lafatti qofa osoo hin taane viidiyoo tokko viidiyoo kilippii afaan Oromoo tokko akkuma walaloo fi yadaloon bareechitee muuziqaa bareedaa sirba bareedaa dhiheessitutti ifimmoo pirootokola kan kee darbitee hoggaa seentu kwaalitii kilippii saniitii gabbuufta. Aartuma afaan Oromootu salphista jechuudha. Dirqama pirootokola eeggachuun kanuma ani akkuman iskiriptii itti qophaa'utti iccitii uffataan na gaafattee miti. Akkuman iskiriptii itti qophaa'utti akkuman walaloos yadaloos muuziqaas itti qophaa'uttiin uffatallee itti qophaa'u jechuudha. Diizaayinii isaadha. Itti cinqameetiin akkuma walaloo itti cinqamee barreessitiin uffatallee itti cinqamee baasa. Kana jechuun Firaanii fituun ta'een uummata saba isaa kabaju jechuudha. Salphisuu dhabuudhaaf kabajaa sabaa. Kabajasaaf maaliif har'a borbor karaa irratti gaafa argamtu artistii keenya gaafa jedhamu waan intaanitti namni si ilaaluun barbaadu. Dhugaa. Akkuma miidiyaa irratti televezyiinii irratti si argu. Dhugaa. Qaamaanis gaafa argu waaw. Sabboonaa keenyadhaa of gatee hin deemu jedhame. Kanaaf immoo namni keenya immoo fakkeenya ijoollee daa'imnis baay'een kan fakkeenya godhate baay'ee gati jiranii fi waan hundumaa kee fakkeessuu gatee danda'an kun har'as immoo maachii gootee bareeddee dhufteetta. Firaanii fi. Thank you. Dhugaa baay'ee namatti tola. Anis yeroo hundumaa waan akkasii aadaa akkasiitu qabaan namatti tola. Ijoolleen keenyas baay'een isaanis of eegu morma kana caalaa fakkeenya guddaan nu ta'a. Galatoon. Inni kaan immoo har'a iccitii masii baasisaan dura. Firaan sirba isaa keessatti baay'inaan almost parsantii 90 ol isin ta'a. Kilippii isaa irratti ati manaan isaan dhibamtu jedhama. Waan baay'ee si salphisa. Maallaqan baastu kanuma hakikatti taatee. Diraamaa irratti tolma akka kana boodiin gaafan fuudha akkasuma godha. Maal iccitiinsa? Maal seete jalqabumaahu ogguma kilippii daleeduu fakkeenyaaf sirba jaalalaa tokko gaa daleeduu jaalala jettee jalqabdaa miti. Akkasumatti akkuma kilippii jaalalaa bareedina filatsanitti hoggaa fuutullee bareedina filachuun barbaachisaadha. Wanti sana wajjin akkasii mijatuuf jechuudha. Waan barreessitu hojjetu. Itti yaadee osoo hin taane dhimmuma jaalalaa kiyyaafuu bareedduudhaan filadhee fuudhe. Si galee? So ashitaanii nam fokkistu jechuu barbaadeetiin na bareechiti. Jechuun yooniin dubartii biraatillee wajjin dalagee nin beeka kilippiidha. Isii bira rakkoon jiraate otoo hin taane anaaf filatee isii wajjin dalagee yaa'u iccitiin isaa kanuma. Iccitiin isaa hir'ina hin qabdu anaaf jaartiin tiyyaa guutuudha waan shamarran biraatirraa argadu san isirrattis waan argadheef jechuudha. Akkasitti. Amma si ilaalti. Sabboonaa akkasii jedhe ilaalti. Bakkuma kan kootaanis hin jedhu. Sirbi keenya tokkos gaa kan wanta adda si godhu ni kaanis immoo kan kee har'a waan adda adda baay'ee qaba. Sirbi keessa immoo gaa haadha manaa kee kanaan dura dinqisiifattii koo turte. Isaan wal beektu si dinqisiisaa turte jechuudha nagee. Hojii kee irratti baay'ee si dinqisiifattii akka sababa kanaan wal arganis jechuudha dhageera. Mee wanti kun nama baay'eetu mormaa ture. Suuraa kana fayyattee ilaalti gurbaa bareedaan kun kan kootu ta'e faachaa turte jedhanii. Uummattu jalqabame ilaalee. Isiin osooniin ani ashiitaa hin barin dura isiin na beeyti muuziqaadhaani. So ani garuu isii akkuman argattiin jaaladhe. Otoo isiin na heerumuudhaaf hin hawwin dura anaatu isii fuudhuudhaaf hawwe ture. Garuu rabbi jedhee wal fuunee jirra. Garuu isii dura na beeka. Hojiin na beeyti. Gaa silaaniin mucaa kana kiyyatee akkasii san iccitii san hin beeku san isumaa beeka. Dhugaa baay'ee namatti tola. Namaati feetu argachuunis bara kanatti baay'ee barbaachisaadha. Rabbi moo namoota akka keessin nuuf baay'isu jecha. Amiin amiin. Du'aa hin godhadha. Amiin amiin. Rabbi si haa kennu. Firaan gaa kan na dhibu yeroo baay'ee yeroon isaa akkamtiin si gaa walaloon barreessita. Yeedaloon barreessita. Yeedaloon baastaa. Meeshaa muuziqaan taphattaa. Ofii kee weellistaa. Muuziqaa adda addaarras daayirektii gootaa. Kun hundumtu akkamtiin argame barnootaan moo rabbiidhaan? Kuni kennaadha. Garuu dirqameetiin akkas tahuu danda'e malee jaaladhee takkiin waa hunda ufumaaf hin godhadhaa jedhee of jaalachuudhaaf miti. Dirqameeti. Fakkeenyaaf muuziqaan tokko silaa
walaloo namni tokko barreessee tokko yadaleessee kan biraa muuziqaa dalagee kan biraa daayirektii godhee hundinuu dandeettiin namaa bakka takkatti irratti hirmaatanii bareeda ture. Garuu abbichi sirba sanii anatee osoo jiru waan yoo quuqaan irraa hin buqqeefne jechuudha. Akka nan barbaadu san yoo hin taane namni muuziqaa qindeessu yoo kana muufachiisu kan istiidiyoo keessa na tursiisu muuziqaa akkaan afiifadhutti akka imeejii kiyya keessatti yaadetti yoo sanii gannarraa ta'ee kiraawudiin biraa yoo jiraatte gara kiyyan deebisaa jechuu ifii qindeessutti. Walaloo irratti yoo rakkoon uumamte gara kiyyan deebisa. Yeedaloo irratti yoo rakkoon natti uumamte gara kiyyan deebisa. Kanaafin dirqamee ofiif walaloo walaleessuu irrattis yeedaleessuu irrattis daayirektii godhuu irrattis muuziqaa qindeessuu irrattis itti dirqamee hojjedha jechuudha. Kanaaf nama guutuu si godhaan waan weellisaan tokko barbaachisu hundumaa keessatti guutuu akka ta'ee fi akkuma ta'ettee takka waan dhageenyudha. Istiidiyoo keessattis maastara tokko fudhachuuf waggaa 2 fa'aa turachuu dandeessa. Ani maastara kiyyaa albamee kiyya ka jalqabaa waggaa 2 istiidiyoo keessa na tursiisan sirba 12 hojjechuudhaaf jechuudha. Qabiyyeen sirbi isaan irra darbuu danda'ama baay'ee. Yeroo an siif hin bahu taana. Na irra dabree ammas yeroo itti dabree sirba tokko Nelson Mandela ka jiru itti dabarsanii eega inni du'e booda maastarri natti kanan jechuudha. Argitee? Jechuun sirbini akkuma wanti nyaatan expire date qabutti sirbilleen yeroo itti dabra jechuudha. Achirraa sirba 4 qoftiin gadhiise fakkeenyaaf roorroo akkasiisantu ifiif jechuudha. Fokkotullee bareedullee wahuma ifii wayyaa kajuujee akkasitti seene. Mee ogummaa kee kana hundumaaf mee takka. Galatooma. Tole Firaan gaa kabajamtoota daawwattoota keenyas gaa sagalee kee kana hawwiidhaan eeggattee fi mee takka immoo gitaarumaan gaa sila dubbanne meeshaa muuziqaa sin taphataa fidatee dhufeera. Sagalee tokko immoo weelluu sin barbaadanii tokko siniif haasee hin deebi'aadha. Mee akkamittiin simattu? Firaan kun wal tajjinsi. Sobamana ina rugawaya iriya sobamana ina rugawaya jedin irramurade ani garaqiya jedin irramurade ani garaqiya Siana nutiate sarina hangifate wadite mahanite tetina jabade alaya bolna kote kalorana afate soningari seadu orichana bote hundagara kongarsise afmi desanuma Oriendo que te sana dirtus la la dusuma Obagna chunta kutte Wawan kabdu Ishena winya luputo Harchaten hayatu Riya sobamanna Ina dugawaya Riya sobamanna Ina dugawaya Jedin irramurade ani garaqiya jedin irramurade ani garaqiya Anu mira adda keessana gashite. Deemuu moo dhiisuu ichaan ture asitti ofii hojii naasaan ture. Dhugaa baay'inatti tola sagaleen keessa akkatti haasaa turtes. Galatu. Nan dhufa takka amma. Itti shuquluu qabdaatiin Ani yeroo baay'ee gaafa naaroodha.
Nan kaasa. Kuni bare by the way gitaarri fayyaa qaama namaatiifuu gaariidha muuziqaan. Silaa yaa muuziqaa keessaa lubbuun muuziqaadha gitaara. Gitaarri immoo yoo aartee aarii sirraa qabbaneessaa yoo beelooyte qoftii beela sin baafne malee fayyaa qaama namaatiif gitaarri murteessaadha. Nama taphatuuf jechuudha. Galee dhaggeeffatuufillee akkasumatti. Sarratti gaati ati manaan keessa carraa qabdi gaafuma ishee mana keessatti waa sammuu ishees waa tokko faayadu kanuma gaastee gaafa jettu aarii ishee sin irraanfatti. Gabaa inni tola mataan koo gaafa dhagahu gitaara miira wayii tokko keessa si geessa. Actually meeshaa muuziqaan gaafa akkas ilaalamu salphaa fakkaata garuu waggoota hedduu barattanii aarsaa meeqan as geessu takka takka gaafa namni taphatu salphaatti fakkaata. Anis yaalee gatiin beekuufidha. Dhugaadha. Yaa waggaa waa barattu aarsaa numa kafaltaa obsa barbaachisa. Tole. Mee Faraanii fi eenyudha jalqaba fakkeenya kan ta'eef kun rool moodeelii isa kan jennu jiramti. Sirba eenyufaa sirbaa gara aartiitti galee? Rabbi rahmataa godhuuf yaani sirboota Alii Birraa fa'aadhaan wallisuu ture. Hangafoota keenya ga'anii ebiluu naa chaalenjuu hunda isaanii sirboota isaanii ni dhaggeeffadha. Abdullaa Jirmaa fa'aan dhaggeeffachaa ture, Alii Birraa fa'aa, Elemoo Alii fa'aa. Akkasumatti gaa hagan qabanii isaaniin fakkeenya godhadhee Mahadii Sheekaa fa'aa, Qamar Yuusuf fa'aa. Hagan qaban gaa. Hundaan sirba afaan Oromoo hundaan dhaggeeffadhaa. Garuu warra na dura jiru hunda sirboota isaanii fakkeenyaan godhadhaa akkaataa muuziqaan isaanii itti qindaa'ee akkaataa bu'urri walaloo isaanii ittiin dalagame akkaataa itti yeedalame icciti isaa mala isaan itti hojjetan gartee. Ammas akkuma haaraatti dhaggeeffannam sirba isaanii. Ispeeshaal kanaan Dooktar Alii Birraa. Abdii Qopheeffaa harka keessaa qaba gaa. Abdii Qopheeffaa. Walaloo sirriitti barreessaa ture. Baay'ee namatti tola dhugaa. Mee kanaaliin asirratti dhagaa turre. Muuziqaa ammarra kan dursan turra wayyaadhaa waggaa dhaggeeffattu gaa silaa namni if dura deema malee if duuba hin deemu. Irra guddaa garuu iccitiin isaa maali ni beektaa? Wanni akkana fakkaatu akka kiyyatti. Muuziqaa dur kana gitaaraa keessa jira. Gitaarri immoo waggaa irratti meeloodii ta'e bareedaadha. Gitaara kanaatu fi jechuun sirbii darbamee osoo hin taane walaloo fi yeedaloon isaatis akka ammatti namuu kophaan fiigu. Usee kophaa fiigee walaloo barreeffatee kophaa ittiin cinqamu. Waliin dhufaniiti amma Abdii Qopheedhaa waggaa walaloo takka barreesse. Waggaa wallisaa tokkoof kanne yoo wallisaan sun hin dandeenye irraa fuudhee Aadam Haruuniif yoo kanne Aadam Haruun yoo wanna san kan dandeenye ta'e Aadam Haruun irraa fuudhee Khadiir Saayidii kanne yoo Khadiir dadhabe Khadiir irraa fuudheetiti Qamar Yuusufitti kanna Qamar dadhabu Qamar irraa fuudhee Alii Birratti kanna. Gartee gamtaani dalagan jechuudha. Abbaa marraa bareedu. Abbaa danda'u dalaga malee bakka taargeen isaa dhawusan. Amma immoo akka sun hin jiru icciitiin takka sanii sansanfaadhaan caale sirboonni duraanii jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Anis gaafa naga'u sagaleen kee silaan quufamu gattee fi mee wanta tokko yookiin kan Qamaris ta'uu danda'a asuma teessee immoo waama tokko argeenyu. Sagalee duwwaadhaan. Sagalee gitaara dhiisetii rakkoon qabu. Kan sitti tolee tokko immoo asitti. Sagalee kee gatii uummanni keenya baay'ee fedhuu fi quufani gatii ta'ee fi. Sirba Alii Birraatiin gabaabaa tokko daqiiquma takka raayii. Waamalli nu dhibee jenni biitaa mirga karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna mokkaa maaliif deemna mokkaa rabbii moo namumaa kan seera jallisee haati teenya takka maltuu addaan nu baasee haati teenya takka. Maltu addaan nu baasee. Waa. Gaa weellisaa keenya qabsaa mirga dhala namaa gaa Dooktar Alii Birraa yeroo hundumaa yaadannaan gatii fi ammas gaa boolla isaatti booknaa guutuu
yeroo hundumaa yaadannaan alii guyyaa tokko qofaan Rabbi sagantaa rahmataa hojjennee fi godhuufi. lubbuu isaas jannatatti nu agashu kan dargaggoota akka keessan immoo nu fideera. Isinis immoo imaanaa isaa qabattanii iddoo guddaa akka geessan abdii guddaa qabna. Inshallah. Kanaaf ani garuu yeroo baay'ee kan gaaffii natti ta'u amma baachiin keessan mataan isaanii aarsaa baay'ee kaffalaa dhuftaniittu. Amma muuxinnoomti aartiin Oromoo guddachaa jira. YouTube'n isaas homaan jedhu viiyuun isaa yeroo jedhamu kanatti baay'ee sima fayyadamaa miti isin. Baay'ee dhamaatanitti yeroo sanattis amma garuu kan fayyadamaa jirtan isin miti. Fakkeenyaaf warrumti koonsartii fa'aa dhiyeessan takka takka utuu miiksii godhanii ijoollee warra kanaan dura dhamaa turanis warra buleeyyiis warra haaraas miiksii godhanii fa'aa koonsartii fa'aattis maaf waamamtan amma maaliif madda galii keessan gatiin beeku fa'aa akkuma aartiitti takkaa yoo qindeessites maallaqa argattu beekamaadha. Manni kiraa hin jira. Aarsaa baay'ee keessa darbitu gatii ta'eef mee warra akkasii warra sagantaa akkasii qopheessanii biyya alattis koonsartii waamaniifis siniif kabaja laatameetu sagantaan qophaa'ee madda galiis akka siniif ta'uuf wal faana akka guddataniif mee ergaa akkamii dabarsitan? Nuti akka keenyatti waan godhuu qabnu godhaa jirra. Ani akka kiyyatti buurri kiyya kan jalqabaa ilma namarraa waan eeggadhu jechuun kiyya namni kana naa godhaa jee namarra hin kajeelu ofii jiraachuudhaaf nin tattaafadha. Waan hin godhuu qabu waan narraa eegamu jechuudha. Godhuu qoftiidha wanni narraa eegamu. Wanni naan godhu sun immoo ka isa harkisee isa goosisu yoo ta'e carraa koonsartiidhaa ka isa kannisiisu yoo ta'e suni ta isaati jechuudha. Ta isaaniiti. Nuti wanni nurraa eegamu hojii teenya qofti hojjechuudha. Ta akkasiiti garuu wal jajjabeessuun gaariidha. Wal jajjabeessuun gaariidha jechuudha. Ta akkasiiti saamii keenya. Dhugaanis maaliif akka ta'e beektaa akkuma aartii Oromootis gatiin beekuufidha. Takka takka gaafetta manni keenyas jaalala gatii nuuf qabuu fi takka miidiyaa irratti yoo si argee waan guyyaa tokko miidiyaa sanarratti hojjettiin waggaa 10 maallaquma sana waan nyaatutti fakkaata garuu kilippii tokkoof baasii meeqa akka baastan gatiin beekuufidha. Wal faanatu amma YouTube mataa kee faabantee guddisaa viiyuun isaas guddachaa ta'e amma madda galii taa'eera. Kan guddatamu ni guddaanis aartii gaafa jalqabamu waa'ee maallaqaaf miti dirqama lammummaaf hojjetu. Garuu tahee osoo jiru jiraachuudhaaf amma aartii maallaqaaf hin hojjennu dhugaadha. Garuu aartuma sanuu hojjechuudhaaf yoo qarshii qabaachuu baatte hojjechuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf bakka itti aartiin hojjetamuu dandeessu san taa'uudhaaf bakka itti hojjetamu fakkeenyaaf baadiyyaa keessatti hojjechuu hin dandeessu. Akkasimi? Bakka silaa bu'uura aartiitti barbaachisan teessee hojjechuudhaaf immoo humni kan kee yoo kasin teessifne tahe rakkoodha. Kanaafuu galii irraa argachuu qabda jechuudha. Aartuma saniin deebitee ijaaruudhaaf jechuudha. Akkasiiti. Ani gama biraatiin wanni jechuu barbaadu aartistoonni Oromoodha. Hanga danda'anitti osoo of hin tuffatin jechuudha. Zeeroo irraa ka'urra YouTube namarratti hin fe'adha akkasii jechuudha. Zeeroo irraa ka'anii YouTube isaanii banatanii yoo if guddisan irra wayyaaf isaaniif jechuudha. Si jalqabatti yoo argachuu baatanii lammaffaa irratti YouTube'n isaanii guddata subscribe isaanii guddata. Amma gaafan har'atii sanduraa jiru uffata diimaa jalaa gubbaa uffadhee kan hin dalagee har'atiin sanduraa hogguun deddeebi'aa kajuu kilippii san gaafan gadhiisu Hope Entertainment irratti hin gadhiise. Sanbooda irra Vision irratti hin gadhiise. Waan sanbooda immoo dafeetii YouTube kiyya irratti ol darbee zeeroo irraa ka'ee jechuudha. Zeeroo irraa ka'ee. So har'aan tan entertainmentii naatee 150 seenu jira jechuudha wantiin kiyya chaanaalli kiyya jechuudha. Irraas galii harkachaatiin jira. Garuu yoo zeeroo irraa ka'anii amma fakkeenyaaf ani Hope Entertainment irratti kan miliyoona 100 takka ilaalamurra kan miliyoona takka kiyya irratti ilaalamuutu irra naa wayya. Na iflaaluu qaban jechuudha. Warri chaanaala namarratti miliyoona 10-30 akkana ilaalamee jee qoma dhiibee deemu chaanaala ifirratti as deebi'ee cheekif godhuu qaba jechuudha. Sirriidha. Kan ofii guddisudha. Amma kan kee gaafa subscribe isaas guddachaa deemu ammas guddaadha. Warri kaanis immoo biratti dhufanii gadhiisuu danda'u. Ati mataan kee madda galii gabaraa argachaa jirti jechuudha. Entertainmentii taatee. Entertainmentii taatee jechuudha. Inni jiraachuu danda'a jechuudha. Aartuma tanaa jiraachisuu danda'a. Kadhatee hin jiraatu jechuudha sii galee. Kana naa godhaa, ispoonsara naa godhaa, san naa godhaa jee rakkatu ifiifuu nama ispoonsara godhu ta'a jechuudha.
gara abbaa qabeenyummaatti achi deemaa jechuudha. Kanaaf anis yeroo hundumaa artistiin karaa tokko qofaa yookiin weellisaan yookiin fiilmii qofaatu hin ta'in karaa kamiin immoo kireetiivitii isaa beekamtii kana fayyadamee biizinasii akkamittiin uumuu danda'a jedhu tokko mataan isaa kun yuutuubii mataan isaa madda galii ta'a. Madda galii ta'e. Yaa baay'ee namatti tola. Ijoolleen keessumaa sabskiraayivii hedduu gaafa argatanii siifis tola. Dhugaa. Kanaaf dhugaa baay'ee. Dhugaa ergaan ati dabarsitu namni si jala jiru tokko yoo akkam xiqqaate yoo nama 100 takka ta'e sirbi ati baaftu hoggaa nama 100 takka irra ga'e televezyiinii xaabiyaa jechuudha bara. Xaabiyaa televezyiinii tamsaasa wayii tokko jechuudha ifiifuu. Entertainmentii guddaadhaa si gammachiisaa konfidensii itti qabaatte jechuudha tummaanuu. San irraan galii irraa harkatti taanaan immoo konfidensii guutuu argatte jechuudha. Waaw baay'ee namatti tola gaa. Gaa Farhaan gara dhumaatti gatii deemaa jirruu fi mee weellistoota haaraa dhufaniifis aartii magara biraanis weellisummaa qofaatu hin ta'in aartiidhaanis kan baay'een amma namoonni baay'ee hawwii guddaa qabu. Takka takka barnoota tokko dhaabee fa'aa aartii keessa galuu jedhu. Nawwi nagaafaatti dhawwitus immoo waan ati namni akkasitti makamne ittiin barbaanne namni yaadus danda'a. Nun garuu wal faana deemsuu hin danda'a. Biizinasiis barnootas wal faana deemuu danda'a gatii ta'eefi ijoollee lafaa dhufanii haaraas weellistootas ta'uu danda'u. Ogummaa aartii keessa warra jiraniif maal itiiksii akkamii barbaada aartiin maaltu godhan iddoo guddaa ga'uu danda'u jedhu mee muuxannoo hedduus gatii qabduu fi mee maal gorsita ijoollee haaraa dhufaniifis. Ani wanni ani gorsu takkaffaa duraadha. Isteeppiin duraadha jaalala uumuudha. Jaalala uumuu jechuun warra isaan booda jiru kabajuudhaa fi warra isaan dura jirus kabajuu fakkeenya godhachuu jechuudha. So hogguma xurree Ali Birraan irra deemee dabre fakkeenyaaf gufuu akkamitti gufattee turtee adeeroo gufuu akkamitti gufattee turtee karaa dheeraa irra deemte kanarratti otoo gufuu takka sin qunnamin silaa sin geenye gufuu akkam faatu ture anis karaa san irra deemaa ture jedhee gaafachuu danda'uu qaba. Sigaleeme warra isa duraa gaafachuu danda'uu qaban jechuudha. Maaliifi gufuu takka itti gufate aarsaa hedduu isa kafalchiisee namni kun immoo obsa walirra hin qabu if duba isa deebisuu waan danda'uuf jecha. Kanaafuu warra isa dura jiruun mee rakkoo akkamtu jira iccitiin isaa maali jedhee ifirraa ilaalaa deemuu qaba jechuudha. Iccitiin isaa guddaan kana. Itti aanu immoo akkuma isin jetti wal jaalachuu wal kabajuu kanuma abdii murachuu dhabu. Egaa silaa qabeenyaa kaapitaala rabbiin namaa fida wanni guddaan hamilee fi dandeetii. Obsas barbaachisa. Qabaachuudha. Waaw dhugaa baay'ee namatti tola. Gatii beennuuf aartii kenna keessatti xinnoo takkaa yaalanii abdii kutufaa. Ogummaa kamiyyuu obsa barbaada wal faana immoo. Amma fakkeenyaaf namni dandeetii qabu hedduudhaan beeka. Otoo hojjechuu danda'u dandeetii qaba sagalee qaba wanna san hojjechuu otoo danda'u wanni inni hin qabne maali ni beektaa? Obsa hin qabu. Takkaadhaan waan iddoo guddaa goofaatti fakkaata. Obsaatu isa teessisa jechuudha. Waan takka tarmii dhihee dabruu danda'uuf jechuudha. Kanaafuu dandeetii qabaachuu biratti wanni barbaachisu hamilee qabaachuu birattis hamilees qabaatee dandeettis yoo qabaate yoo obsa hin qabaanne faayidaa hin qabu jechuudha. Obsi ni tarkaanfachiisa obsi barbaachisu murteessaadha jechuudha. Har'a ga'uuf gaa obsa waan hedduu gaa qabsaa'ota Oromoos waan hedduu keessa darbanii guyyaa irra nulaatan gatii fi gaa baay'ee namatti tola wanta hedduu nu bohaarsaa yartaas ergaa guddaas qabda. Meegaa artistii ta'ee immoo namni mudannoo dhabee hin jiru. Mudannoo nama kolfisiisus nama gaddisiisu jiraate. Waggaa amma kana keessatti gaa mudannoo hedduutu jira gatii ta'ee mee waa tokkummaa dhageenyu. Yeroo tokko ani hojjetaa mootummaatiin. Akkas turte? Ture. Ogummaa torbaffaadha gaa gibira sagamii kafalta. Maaltu na qunname seete? Jechuun baroota bara 2002 moo 2003 haa ta'u Harargee keessa kan mana gubbaa qorichaa jaanii achitti fuudhanii na ramadan. Amma ji'a 7 hojjedheetiniin jireenyi kiyya jijjiiramuu dide jechuudha. Jijjiirama fiduun dadhabe jechuudha. Mindaadha. Kanaa wajjin walitti hoggaa deemtu laalee aboo rabbi hafe jeetiniin rabbiin tana qoftii miti riskii biraatiin ni qabaa jeetiniin ji'a 8 akkuma hojjedheetti darbee qote'an. Dhiiseetiin qotee
yeroo sanitti bulchaan na qabe jechuudha. Namni ogummaa san qabu bakka sanitti waan hin jirre jecha na gadhiisuu didanii na qaban. Karaa konkolaataa dhiiseetiin karaa miilaatiin jalaa badee deeme jechuudha. Meeshaa teessa akkanumatti achitti dhiisee. Isaan achiin miilaan kammoon irraa kaasee jechuudha. Dhokadhee gubbaa qorichaa kana qaxxaamuree magaalaa Waaccuu jedhamtu takkaan karaa sa'aa meeqaa jechuudhaan karaan dhiyoo jaaniitiitti na sobanii na oofanii eefanitti seenee jee amma jidduu tanatti maaltu na qunname seete namni gabaree wayii tokko sirba kiyya caayaa jaalalaa kajuu kana taayiree wantiidhaan teephiidhaan dhaggeeffachuu jira ani haalaan hin dheebodhee jira miilaan hin deemu jira koddaa biicaa kana keessatti bishaan kaateetitti taa'ee qamaa jira jechuudha caayaa jala ammaan tana ani barsiisaan itti fakkaadhe barsiisaa wayii itti fakkaadhe itti dhaqeetiin amma sirba kiyya dhaggeeffachuu jira khalaas gaa na beekellee taatu dheebuu na baasaa jeetiniin yaadee ture agoo bishaan noo baasiin jenniin dheebodhe akkam na gaafa yaajeenii ifiifuu kaas keessa jiru lulluuqqata takka nan ga'uutii baqeessinaan jedhe hin jiru bishaan. Okay jeetiniin ajaa'iba namtichi sirba kiyya dhaggeeffachaa bishaan noo baasuu didee Simbarree. nan barree amma ajaa'ibateetiin haaya jee biraacha qotee ajaa'iba namtichi sirba kiyya dhaggeeffachaa tete bishaan noo baasuu didee jee sagalee qabee aboo maal jette kottu naan jedhe maal jette barsiisaa koon naan jedhe asin deebi'e maal jettamee irra deebi'i naan jedhe lakki sirba kiyya dhaggeeffachaa bishaan illee noo baasuu didee jee tuma deebi'e. Ati amma faraanii naan jedhe osoo mancaa kanaan sindirre dafii miila fuudhii naan jedhe. Maaliif jennaan faraan maala sii godhaa miti miila fuudhiin siin jee mancaa lafaana fudhate haaya abbaa kiyya. Haaya bishaan kayitis dhiifadhu miilan fuudha haaya aan barsiisaadha jechuun nagaan qalladhii okute jechuudha. Ergaa guddaa sii laata. Kana jira. Maaliif iddoo sanarratti si barbaadu iddoo sanarratti ogummaa kana tun ta'in ogummaa wiilisummaa kee dhagatti si barbaadu fedhama. Iddoo sanatti si arguu kan hin barbaadu. Yeroo san ani sirba lama qofan baase. Yaa boonaa Oromoo dhagahisin gorsaa asirrallee beeku xiqqoon siif ibsaa aadaa fi guddisuun tan si boonsitu sirba ji'uu fi bareeddu baddisaa caayaa jaalalaa kaju baasee ture jechuudha kolleeshina sun kaasetaan ba'ee jechuudha. Kaaseta xumuraati kaasetuma bahaa jiru keessaa sirbi sun shanan bareentumaa kaaseta xumuraati. Akkasiiti sirba lama qofan beekaa kilippiin daleeyne maali na beekuu danda'are yeroo sanitti. Sagalee irraan qofaa si beekaa. Audioodha. Audioodhaan si beekaa jechuudha. Ammaa sinis achittis bakka san inni argamaa je'ee hin yaadamne. Kanaaf waan hin amanamne jechuudha. Akkana maal ta'e Ali Birraatu asii baadiyyaa dhaqee jaan akka kiyya kanatti osoo karaa deemu konkolaataan karaa irratti dhaabbatee qilleensa baadiyyaa kana lafa akaafamte kana keessa deemeetiin hafuura fudhadha jee ol goree caayaa keessatti jechuudha. Ooyiruu keessa deemee hanga uummanni achi dhaabbatu achi siqee dhaabbatee jira. Amma eenyu boo ati jeen abbaan ooyiruudha. Ana Ali jeen Ali kam Ali Birraati jennaan. Mancumatti as fudhate jaamboo. Argitee? Kootaa jinni Ali Birraa fakkaattu dhufe. Rabbi rahmata haa godhuufi. Jechuun maaliif akkas jee? Iddoo guddaatti gati see eeganii fi bakka sanitti uummata keessatti eegan. Waajee waan hin yaadne. Silaa isaa turedha. Waan hundumaa iddoo guddaa gatiin ulaatanii fi iddoo sanarratti gati gadi buutee inni reegaa tasa konkolaataatu jalaa badeetu. Jala konkolaataa hafuura fudhachuuf karaa irra dhaabbatanii akkasitti ooyiruu keessatti ol goree amma oduun deemte gaa jinni Ali Birraa fakkaattuu dhufe jaanii oduu oofan jechuudha. Garuu Ali Birruma kadhachi dhaqes jechuudha. Sigalee hin fudhatu namni hin amanu. Anilleen akkasitti akkas ta'e namtichi bakka saniin na neeyinee mancaadhaan na waraanee kee bartiqqoo malee dafeetiin miila kiyya fuudhee jalaa qotee. Silaa har'a na argamtu turte. Dhugaa baay'ee namatti tola gaa uummata keenya hundumti isaanii gaa jaalala guddaa nu qabu. Hin fakkeessanii gaafas jaallatan sun manni keenya jaalala isaanii dhuunfatti hubattee fi haamlee isaaniitu amma manatti aartii keessa akka turru kan nu godhu malee wanta biraa adda argannees miti. Gaa rabbi gaa uummata akkas nu jaallatu kanaaf
waan heddummoo hojjennee oolmaa isaa akka deebisnuuf rabbi nu haa gargaaru gaama gara dhumaatti deemaa irra gattee fi kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin kun yoo tasa sin jalaa darbee yuutuubii haaraa bannee jirra. Yuutuubii hirrisu jedhu achirratti sabiskiraayib godhaatii qophii keessummaa sansaakaas akkasumas tapha hirrisuu achirratti argachuu dandeessu. Sagantaa kun yeroo hundumaa sanbata xiqqaa sa'aatii tokkorraa kaasee Abbaay TV irratti siniif darba. Torbee guutummaa irra deebii qabna. Hordofaa Faraan. Si wajjin artistii wajjin gargar ba'uun ulfaataadha. Garuu yeroo tunuu daangeessaa argatee Abshir. Timmoo gaachiti immoo baatee shawaanuu goota gatee fi mee dhumarratti nama galateeffattu ergaa dabarfattu yoo jiraate carraasaa siladha waan taasee jettus. Nama aartii irratti ilaa arraa na gargaaraa turan maatii kiyyaa fi hiriyoota kiyyaa fi namuma kiyyatee hunda kana gargaaraa ture hunda rabbii gaditti ni galateeffadha. Isaan duratti immoo kan galateeffamu beekamaa rabbii guddaadha. Akkasumatti gaa tana duuba humna taatee na gargaaraa turte haadha mana kiyyaati Ashitaa Nureeti. Akkasumatti isinis haa galatoomtu. Maatii tiyyarraa kana gargaaru ture obboleessa kiyya Jaafar Saleetiin innis haa galatoomu. Obboleessa Elemoo Alii Jamaal Alii walisaa keenya guddaa obboleessa Elemoo Alii Jamaal Alii isa galatoomfachuun barbaada. Kilippii booda dhiichisa kanarratti hedduu na gargaaree inni hayyuu seenaa guddaadha. Qarshiidhaan ispoonsara na godhee kilippii san jalqabarraa hanga xumuratti jechuudha. Qarshii 300,000 ol investiin irratti godhee wareegama guddaan hojii kafalee jira. Hedduun isa galatoomfadha. Seenaa san seenaa gaafa lola Ra'uuf Baashaatirraa jalqabee hanga murtii guututti jechuudha. Seenaa san ka seenessee abbaan seenaa walaloodha jechuudha. Ka seenessee lafa naa kaa'ee isa jechuudha. Walaloo sun hojii dalagee yeedaloo uummata irraa fudhannee humna jabduu kilippii dhiichisa sanii kan ta'e Jamaal Aliiti. Nama Oromoodhaaf haalaan barbaachisulleedha jechuudha. Nama yeroo ammaa nama Oromoodhaaf haalaan barbaachisu gamanumaan haa galatoomuun isaan jechuu barbaada. Tole Faraan Sulee atis nu kabajdee asitti keessummaa sansaaqa ta'uu keetti baay'ee guddaa galatoomii gaa hojii haaraas immoo baran sirraa eegnaa. Inshaallah. Wanta haaraa gaafa hojjetus kun mana keeraa qophiin kun gaa ijoollee Oromoof qophaa'e gatii ta'ee fi yeroo barbaadetti dhuftee asitti beeksifachuu dandeessaa. Abshir. Atis nu kabajdee dhufkee irra ulfaadha. Isinilleen na affeeruu keessaniif carraa naa kennuu keessaniif jaalalaa fi kabajaa guddaan isiniif qaba. Nutis baay'ee jaalladha. Gaa akkasitiin immoo addan baanu gaa. Sagalee bareedaa kana gadaa waltu keenyas immoo tokko nu aadaa bulu ichaarraa wal gaddisuun gati jirree fi waltajjii maratti baatee shwaa goonee gaddisna. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya keessummaa sansaaka harraa gaa walaleessaa, gadaleessaa, weellisaa, qindeessaa muuziqaa, daariktara nama akkas cimaa wajjin yeroo bareedaa isiniif laanneerra. Torbee immoo keessummaa biraadhaan asumatti wal argina. Maarree yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa kaastanii Abbaay TV daawwachuun dagatina. Yoo sagantaan kun immoo tasa sin jalaa darbee homaan dhiphatina. yuutuubii haaraa gatii banneef yuutuubii keenya afaan Oromoodhaan hirrisu kan jedhu kan hudhaan qabne isarra yoo galtanii qophii keenyas kanas akkasumas immoo qophii keenya bareedaa xabarisuus achirratti argattu. Kaayyoon keenya aadaa fi afaan Oromoo wal faana guddisna. Sinis viiyuu isaa sabiskiraayib gochuun laayikii gochuun nu jajjabeessaa. Amma dhumaatti immoo kan sin faana turre aan Saamsoon Makoonii Lataati. Sagantaan kun immoo akkas yeroo hundumaa akkas bareeduuf ogeessota istiidiyoo Abbaay hunduma isaanii irratti dhamaanii waan akkas bareedaa isiniif dhiyeessu. Ogummaa daayirektarummaadhaan immoo yeroo hundumaa kan nu faana jiru Gammachiisaa Barraasanis baay'ee galateeffachuu barbaanna. Maarree dhiyooti immoo akkasii bareechaa jettu. Salphaadha. Eessatti bareedu barbaadu istaargeetti deemtanii akka salphaatti bareedanii baatu. Teessoon isaanii naannoo Balooyi Madaanalam gamoo Madaanalam darbii tokko fartee deemtanii Stargate akkasiin se bareechu. Filannoon keessan Stargate haa ta'u dhuma irratti immoo kan har'a nagaadhaan nu ga'e uumaa keenyaaf galanni guddaa ta'u torbeen kunis torbee nagaa, torbee milkii, torbee jaalalaa sin dhufaa ta'u.